Ay baay'ee sawulleen barbaadu. Akka nama tokkootitti yeroo hangammaatitti waliin dabarsinetti gammachuun qaba. Kana booda garuu jireenyi si wajjin dabarse nagaa. Sababni illee an kaayyoo guddaa qaba. Kaayyoo qaba. Ani kaayyoon qabuure. Anis kaayyoon qaba. Kanaaf na yaamte seenee yeroo ati na yaamu. Yeroo hunda yeroo si wajjin haasa'u ati daftee miira keessa galta. Tokkoffaa tasgabbaahi maal akka naasuuf osoo hin beekin wanti boocha si garaatti naafee jira jedhee sitti himee jira. Garaatti osoo hafe namarisiisteeti miti dantaa keeti. Dhimma kan keeti sonnaan ilaallatu. Akkamitti akkana naan jetta lubbuu koo maal taateeti? Lubbuu keetiis miti ani. Ani lubbuu keetiis miti. Tokkoffaa waan kana namarisiistees miti hiriyoota kan kee wajjin mari'attee jireenya kan koo keessatti gufuu ta'uudhaaf itti yaaddee murteessite waan gooteedha malee wanti garatti si hafeen jiru wanti an beekuus hin jiru. No malee yaalaa waliin deemnee laaluu dandeenya. Ilmaayyuu kootiyyuu miti. Abbaadhaaf deebisi. Akkamitti akkanatti yaaddaati? Ani kana yaamteef waliin mari'anna waan kana waan asitti meef jedheeti. Mariif osoo hin taane waan murteessisitti godha. Tasgabbaayitiin haasofsiisi. Wanti tasgabbaa'u tokkos hin jiru. No wanti jarjaraan ta'e hin ta'u biliis. Waan an balleessoo jiraate nan sirreeffadha waan hundi isaa na godhisa. Ani kaayyoo qaba. Yeroo ammaa kana keessa ofii kootiif hin guddanne ilmoo guddisuudha miti. Kanaafiyyuu ati waan ofii kan keetii fiddee dhufte kana waan gooddanyoota kee wajjin dhayixee hiriyoota kee wajjin dhara xaqxu kana isaanuma wajjin deemi. Yoo abbaa qabaate abbaadhaaf geessi yoo barbaadde bakka geessitu geessi. Kana booda garuu si wajjin hariiroon an qabu nagaa. Jalqaba maaliif akkasnaan hin jedhini? Jalqaba maaliif sin jaaladha naan jechaa turte? Jaalala si jaaladha. Ammas garuu erga jireenya waliin eegallee adeemsa waliin eegalleen booda garuu ati ilmoo argadhee yookiin garaan na taa'ee waan akkasin ta'u lubbuu koo biliis akkasin ta'u biliis na hubadhu. Kadhaadhaan waan ta'u miti. Waan furmaata qabuudhaaf feetu furmaatatti godhadhu barbaaddu ammoo akka barbaadde ta'uu dandeessu. Yaadin jaalala keenya darbee yaadadhu biliis waan si waliin ta'e yaadadhu akkasitti maan ta'u. Seenaadhaaf haa ta'u guyyaa tokko kitaaba barreessee siif ka'a. Ati qoosaa jirta. Kan qoosaa jiru si. Kan qoosaa jiru si. Carraan koo jechuun ati maaliif na hubachuu dadhabda biliis na hubadhu. Yeroo dheeraa si hubadhu. Balleessaa kootiif dhiifama siin jedha yoon balleessee jiraadhe balleessallee hin jiru. Amma wanti balleessitu hin jiru amma anaaf si furmaan namni beekta jireenya keessatti walitti dabalamuunis waanuma jiru. Wal jaalachuun anaaf siin hin eegalle yoon taane gargar ba'uunis waanuma jirudha. Kanaaf akkan jiraadhu hin barbaaddooti. Akkan baay'ee akkasii jaaladhu osoo beektu maal akkasiif ta'u osoo beektu akkamitti akkana jetta? Anis ilman si jaaladha garuu gargar ba'uun dirqama waan ta'eef. Yoon taane gargar ba'uunis waanuma jirudha. Kanaaf akkan jiraadhu hin barbaaddooti. Akkan baay'ee akkasii jaaladhu osoo beektu maal akkasiif ta'u osoo beektu akkamitti akkana jetta? Anis ilman si jaaladha garuu gargar ba'uun dirqama waan ta'eef. Tole hanga kana hunda maaliif na faana turte? Maaliif natti fakkeessuun barbaachise kana hunda? Fakkeessaan turre anisuma dhugaan ture garuu amma irratti garuu walii galuu waan dandeenye. Yeroon kiyya gubateen booda kana naan jettaanti. Jireenyi bakka tokkotti hin dhaabatu. Yoo tarii abdii muratuu dhabdee kana booddee nama siif ta'u nama jireenya kee keessatti karaa dheeraa. Baay'ee gadda dhugaa baay'ee gadda. Amma kun wanta miiraan ta'uu miti yoo kan haasaatti amantaa taate ni haasofnaa yoo hin taane asumatti nu haa ga'u. Akkamitti tasgabbaa'ee si wajjin haasa'u? Asumatti nu haa ga'u. Galatoo. Please. Akkam ture kana kanumaan dhiisne yeroo tokko. Naasir qo'i xiqqoo jedhutti. Maa bilbila natti bilbilte namitti ta'uu nabsisi jedha. Wayini Naasir. Dirqamaa kaasuun bilbila si. Nun qo'i nan dhaggeeffadha gisee meeqanaa bilbilti osoo itti nimini dhufe kanaaf ta'inna. Maaliif osoo itti nimini dhufte? Ani jechuun itti himee jira garuu har'atti nimine. Mana hin jiru akkamitti barrii kiftii battee deemte naan jette barrii bantee deemte. Ati barrii bantee deemte? Eeyyan ani immoo raftee jirti jedhee tanani. Mana jirti seetee moo? Tiimikaa bakka. Maalan jedhaan loltee gisee meeqan irratti miskoolte. Qoyimi sagalee baay'ee naaf teechiste. Qoyimi. Maal jette? Baay'ee aartee jirti. Aara? Dhugaa. Akkamitti barrii bantee deemta? Oomishaan badellee situtti gaafatama shaantaa kee fudhattee deemta gisee dhuftu naan jetteessa turte. Dhugaa itti banqoota. Wayii Naasir. Osoo itti nima kan baatan. Maalan jedhaan?
An intervii gaafa duraatiin jedhe san waan naayamte jirtuuf irra faartatee sobuun barbaachisu. Gaafa duraallee interviin jennee nama biraan deeman jedhe. Amma homaa maal jettaare? Ani hin beeku. Sagalee dhaggeeffattee qofaas gabbaa bishaan dhugii fudhu. Madaamiidha sama waaqa wayisee ta'u. No baay'een jaaladhaan beektaa meeshaa fudhadhu deemi jechuun haganumatti araboonni akkamii waliin ta'e. Akkasuma jarri. Anglee jarri amala jaraan beektu. Qaawaa maraafiyyaa rifatiin. Bishaan dhugi. Ayyee. Bishaan fudhadhu dhugi. Wayinaas manichatu baay'een jaaladha beektaa namittiin sa'aatii dheeraan hojjedhu. Kanaaf waa hundaafuu piraankii taatee jirta. Atillee keessa jirta? Maaliif seetaa hojii maadaamota yoo gabaa. Okkoo piraankii na goote? Yaa. Amma na tunu qabasii bitti. Ayyee ayitus. Anuyyuu. Afsi. Hojii maadaamota beektaa yeroo gadi baatee meeshaa baay'ee jedhanii nama bituu. Dhugaa dubbatu sadarkaa sana akkasitti waati taphata akka sollataa hundaa jettu ani nama fakkeenya hin jiraame jireenya biyya ormaa keessatti nama hiree isaa irraa akkas ta'uun ammoo wanti na ajaa'ibaa ture akkam osoo ittiin himin siinuu dhufti ka jedhu jechuudha waan baay'ee sammuu koo keessa dhufaa ture. Hundaafi baay'ee firaankii ta'e. Ani si caala immoo waliigaltanii isaa kaameraamaanii baay'ee dhiphatee jira jedhee sana. No kaameraamaanii waliigaltanii akkas gootan isaa. No.